Shuree silaa dhugumaan na jaalatta mee himi addaan baasii dhugaa ta'onnee tegeessa jirtu. Ani dhugaa si himuudhaaf addunyaa tanarraa namu akkasii jaaladhu tokkollee hin qabu. Yoo akkasii mirkaneessu barbaade as jedhi akkatti si dhungadhee si garsiisa. La achumatti turi mee akkana dhungattuu miti akkana dhungattu maal jirtaa miti achi narraa siqi. Maaltu maal ta'e waan ofii? Maaltu maal hin taane waan nama nyaatee dhufte fakkaata barre ija keetiif hidhii kee ilaalimee akka jiru deemi mastawaati ilaalladhu. Lipstiingii dibachuu kiyya kana jibbiteedha. Lipstiingiin waan dhungoo mi'eessu keessaa tokko bar mallattoodha dhungadhuuti diimaan kun wayita badhisi mul'atu. Ati akkamitti jibbita kun waan sirrii namatti toluyyuu. Lakki gara toomiyaan kana wajjin sin dhungadhu dhallaa jaldeessaa natti fakkaata. Boontuuti yaa bareedduuti yaa argaa ijati yaa gammachuu qalbiiti ati hanga yoom na rakkista maanatti hin heerumne. Sila mucaati akka jedhan dhageette moo dhugumaan na fuudhuu edda mee addaan baasee na himi naaf hin galle balansi amanuu hin dandeenye. Boontuuti osoo kijibaaf taate lafa hagas fagaatturraa ka'ee mana keenyaa gabagaatuun beektaa achii dhufee qorra kana keessa deemee ganamaa galgala barrii mana keessanii jala dhaabadha abbaa kee ofirraa eegaa. Hayya ati daa'ima kana silaa hin jirjirte hojii ima dandeettaare hojii hin dandeettaa yoo lufuune. Hojii natti dhiisi sirritti hojjechuu danda'a qonna taate yoo barbaadde daldala afaan gabaa anatu sirritti beeka uma takka asaniif yaaddayin waa'ee hojiitiif jette. Lakki ani hojii san hin jenne hojii mana keessaas hin jira bar. Hojiin manaallee waa takka nan dhibu mana ijaarurraa ka'ee meeshaa mana keessaa tartiiba godhuu waa hunda anarra dhiisi hin beeka kana waa takka nan dhibu. Lakki san siin hin jenne barani hojii dubartii siin jedha bar. Hojii dubartiillee waa hundaanan beekaa mana qulqulleessuu nyaata godhuu marqa marquu buddeena dha'uu waxii godhu wanni tokko wanni na dhibu hin jiru siin jedha. Obboleessa kiyya xiqqishuu ati sabiyyiidha haga silaa waan beektu kanaa mara deemi haadhatee gargaari haga silaa fuudhan geenne si hafa dhageettee faasufta deemasi biyyee dabadhu anaa miti amma. Abba silaan keessanii miti maaliif isin hin fakkaanne? Maal taate ilma kiyya ati kiyyuma malee maali rakkoon? Abba dhugaa rabbii ani shakkee jira hususii wayis dhaga'ee jira dhugaa rabbii natti hima. Mucaa maal taate hususiin ati dhageette maali haatittu wanti isin beektu jira waa sitti himtimu maali ani wanni beeku hin jiru haati gaafadhu isirraa addaan baafadhu kwa. Yoo wanti beektan hin jiraanne isin akka ilma keessan ta'e nan beektan jechuudha ka. Lakki ani ilmuma kiyyatti si beeka xaaree si guddifadhee waa meeqa si ta'ee osoo ilma hambaa taate kana hunda siif ta'a bulloo kiyya. Egaa akkas taate ijoolleen marti maaliif natti coorte ati ilma gabaree duraa warra bira taa'e tokkooti malee ati ilma isaatii miti naan jedhanii natti cooranii ani dhugaa jiru beekuu barbaada addaan baasaa natti hima abba ani isinillee hin fakkaadhu ani diimaadha isin gurraacha. Lakki ilma kiyya hin dogoggorin anuu duraan diimaa ture araba fakkaadha amma nyakki mahaatetitu akkanatti gurraachessee cilee na deebise malee. Bona gurba jalalaan na galaafatte siifan jaalladhe osoo na gaggaafatte. Mee osoo jennu silaati maaliif nam fuune waraa fuunu? Lakki namni keenya nama fira ofii malee ani ka fuudhu nagarre ani sin fuudhu ati nurraa fagoodha waan taateef firummaa hin qabnu waan ta'eef sin fuudhu nama fira keenyaa fuudhuu barbaada akkuma abbaa kiyya. Fira yoo jettu akkamiin naaf hin galle? Dhatu ol fuudha jechuun kiyya barra fakkeenyaaf abbaan kiyya haadha kiyya fuudhee akaakayyuun kiyya akkoo kiyya fuudhee akaakayyuun abbaa kiyya akkoo abbaa kiyya fuudhee akkasumatti deemaa jechuu kiyya gaduma kanaafuu anaaf si waliin taana. Hello yaa habiibii qalbii akkamii nagaa oolte? Hello yaa qashtiitii akkamii nagaa jirta fayyumaami oolmaan maal fakkaatti na bira gaariidha akka baay'ee natti tolee jira. Yeroo takkallee online irraan buutu ka akka malee sitti tole na fakkaate dalagaa bareeddoo dalayda sila dalagaa miidhama hin qabne dalayda natti fakkaate ba. Online irraan bu'u barre yeroo takkallee online irraan bu'u halkan kana dhiisi guyyaayyuu online irraan bu'u dalagaan tiyya laaftuudha haguma waan hin dalayneetitti rabbi rizqii kana natti baneetumaan akkasumatti naa kafalanii beeyte aduu hin arguu qorraan arguu ummanni aduuf qorra keessa dhumee jira ani ammoo istiraahama keessa waa daddalagaa xiqqoo waa daddalageetumaan ofirraa taa'uu qofa. Istiraha jechuun maal dalaganii isla maal dalagan?
استراحة بكما أرمني تربانيتي يوكا قويا كلشان أكسد دفتي بقنا تفرطتي قويا مراسة وترتيب إنغودا أتشكيس اللي بكيلتون تكتا كنجرتي بشانو ما اتباباني تمانتا ورمالي واتك هندلق ajaa'ibaa carraa ajaa'ibaa qabda nama meeqatu dalagaan aduu kana miidhaa jirti rabbuma sii ta'e jajjabaadhu ka galanni rabbi faata'u akkana zanaa fataa godheena jiraachise osoo waggaa kudhanii takka akkanuma wali dhaabe dalagadhe natti raayu dalagama tana raayu jijjiirachuun barbaadu yoom hayyee jajjabaadhu amma arabni nawaamaa jirti beeyta analle rabbiin si haa gargaaru jajjabaadhu ka itti raahisi ofirraa rabbi sii ta'eeti alhamdulillahi jedhi male yeroo biraa haasofna hayyee erga hojii qabaate jajjabaadhu yeroo biraa bal'inaan haasofna jajjabaadhu qashtiitii hayi carraa kee jedhe ana akkanatti badoo keessatti halkanii guyyaa gaalatiisu kana isiin ofirraa zanaa fataa jedhee istiraahaa keessa bashannanee torbanii guyyaa takka waan dalagu itti fakkaata miskiinati yooma suuraa iyyuu naa erginaan jette amma akkam godha rifeensa shaattaa kana itti ergamoo maaluma naa wayya suuraa waggaa tokko duraa itti erguu qaba amma hayyee ana haa dhufu eenyu siin jedhan Garbii Tufaa jedhama. hayyee bareeda maal akka si gargaaru barbaaddee Namoota dandeettii afaan Oromoo qaban qorumsa kennitanii fi barsiisaa godhuudhaaf akka barbaadan dhagaheetiin dhufe san qorumsa fudhadhee barsiisaa afaan Oromoo ta'uu barbaada. dhugaa keeti samoona hojii akkasii irra jirra ati dandeettii afaan Oromoo akkasii qabdaaree uf amanteetiin dhufte Afaan Oromoo akka biiroo keessanitti osoo hin taane akka biyyoolessaatti osoo dorgome hin injifadha. Afaan Oromoo yeroo haasa'u xiqqoo malee afaan biraa keessa hin makuu hin dogongoru. hayyee gaariidha erga akkas taate osoo gara qorumsa guddichaatti hin dabriin duratti afgaafii tokko tokkotu jira si gaafadha yoo sanniin deebiste gara qorumsaa ni dabarta yookaan ammoo ofirraa galta jechaadha. Hayyee itti fufi qophiidha. Gaafiin inni jalqaba akka inni jedhu yeroo gara biiroo keenyaa dhuftu miilaan dhufte moo maal yaabbattee dhufte yoo waa yaabbattee dhufte maal yaabbattee dhufte jedha. Gaafii salphaa na gaafatte miilaan hin dhufne makiinaa yaabbadhee dhufe. hayyee gaafii tokkoffaa irratti akka konkolaataa yaabbattee dhufteedha akka deebistee jirtu gaafiin lammataas isumaan wal qabataa konkolaataa ati yaabbattee dhufte san teessoo meeqaffaa qabattee dhufte. Garuu maaliif akka gaafii kanneen na gaafattu naaf hin galu gaafii qorumsaan wal qabatus natti hin fakkaatu. Ani akka carraa yeroo dhufu makiinaan guutee jira 6 wambarii qabadhee dhufe. hayyee gara gaafii itti aanu dabarraa jechaadha gaafiin itti aanu mukni naannoo keessanitti baay'inaan dhaabamu maali kan ufiin biqilu osoo hin taane kan baay'inaan dhaabamu kan harki namaa dhaabu jechuudha. Kunis salphaadha baay'inaan nuti baarzaafii dhaabna muka biraan dhaabnu baarzaafii dhaabna. hayyee gara gaafii itti aanu dabarra jechaadha gaafiin itti aanu akkam jedha dibbee uleedhaan dhahan yoo jenne mismaara maaliin dhahanii. Mismaara madooshaadhaan dhahan yeroo tokko tokko rakkatanii madooshaa dhabanii dhagaadhaa yoo dhahan malee mismaara madooshaadhaan dhahan. hayyee qorumsaaf gaafii dhibbaan dhibbatti amma xumurtee jirta. Yes. Turi mee hin buxxuulini maaliif buxxuulta ani qorumsa dhibbarraa dhibbatti fitte siin jedhe malee qabxii meeqa akka fitte siif himne bara. Hayyee naaf himi rakkoo takka hin qabu dhibbarraa 99 yookaan 98 akka fidu abdii qaba. Garbi dubbiin akka wayita doo keessaa haasa'anii sanii miti har'a garbi afaan Oromoos nyaatee jira jechaadha dhibbarraa 98 fiduu osoo hin taane duwwaa fiddee jirtaa itti gammadi. Arabaakki kun maal ta'e wambariin gurbaadhaan akkamitti afaan Oromoo kan irra dhaladhee irra guddadhe sirriin finne dhibba keessaa 0 fiddinaan jetta likkii si argisiisa maal ta'aa jira kun hiriirza. Obboleessoo na dhageeffadhu natti hin dallanin hiriirizaa fi harabaakkiin ati qaayitu yoo afaan Oromootii miti ka qorumsaa bira taree ammayyuu afaan biraa nutti haasa'u jirta kanaaf akka distii ibiddi jala jiru aartee bak natti hin jedhiniti na dhageeffadhu deebii haala gaariidhaan si deebisa jalqaba irratti konkolaataa jettee deebisuu ka qabdu makiinaa jettee deebiste lammaffaa irratti teessoo jettee ka deebisuu qabdu 6 wambarii jettee deebiste sadaffaa irratti muka naannoo keessanii jedhee si gaafannaan baargamoo kan jechuu qabdu baharzaafii jettee deebiste kunis akkasumatti itti fufa mee kan keessaa sirrii fiddee akka naannatti afaan banta commaa. Ka
adda kiyya mee osoo nan sobne anamoo makiinaa tante tagatii qaaliidhaan bitte tana siif caala. Lakki yaa warqii tiyya ani waan siin caalchifadhu hin qabu osoo isii 20 qabaadheyyuu si matakkati tura naa caala. Hayyee osoo jaartii dantee filattamoo qabeenya keetii fi waan qabdu mana guutuu filatta osoo siin jedhanii ana filattamoo qabeenya kee filatta sila. Lakki yaa bareedduu tiyya qabeenya ati bira hin jirre anatti qabeenya hin fakkaatu waa hundaa ol si filadhaa siin jedhaa jira ba'a. Hayyee bareedaa kiyya hedduu galatoomi anis waa hundaa olitti si filadha. Atis hedduu naa galatoomi yaa haadha warraa tiyyaa gaarii tawaa hundaa oli jaaladhuu fi kabaju yoomuu si dhabuun barbaadu. Hayyee ammas gaafii takka si gaafadha gaafii tanallee sirrii na deebista jedheetiin abdadha. Osoo bineensi nama sodaachisu bineensi badaan tokko anaafi haadhatee wal biran nutti fiigee nu nyaachuuf ka'e dura anarraa dhorgitamoo haadhatee irraa dhorgita. Aha ana reef dubbiin naa gale aaddee tiyya osoo ati lubbuu 1,000 qabaattee yeroo 1,000 duute haati tiyya yeroo takkana jalaa du'urraa ati yeroo 1,000 yookaan 100,000 yookaan miliyoona 1 duutu naaf caala. Aaddee tiyya ani waan haadha tiyyaan caalchifadhu hin qabu. Haadha tee maa akkanatti na caala jaalatta yoo jette ammoo amma qilirraaf darbii uf ajjeesi. Fokkattu jinni erga gara haadha tiyyaatiin na dhufte amma booda ol jettee na laalin.